السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتاف جالتم توتا إلمان أورمو الدنيا مرة ترجم تنونا جان كسر سنين فباية تسنين جل دكتور عبد السين كيسان هروان باية توكو دبتشو دافن في جروان باية وان ندبني فوان تكو دبن دبتة مالران دبتة جنة وان توكو ما أورمو خنا ديجاجرو توكو فمالي كان جتني يونا جابتن وان كليسا سودا ربيع كيستي جولة مسكين دلقة شوف بيا باترتي تاجرو yeroo sadaffaadhaaf isinitti maa jirra kun oromoodhaaf bu'aa hin qabu dhiisa isinin jennaan diddan harrallee ummata keenya warra ergasii saba isaaniitiif sagalee ta'aa jiran sababa aarii kanaatiif sababa gandummaan kun ummata keenya dallansiiseef maaliifaniin akka harreetti sababan jimmaan ta'eef rukutamanii baay'een jira aaraa jiru kan fa'i paartii ergasii saba oromootiif sagalee ta'an dhiisanii sababuma biltsiginnaa ijoolleen keenya rukutamtii jedhanii harra biltsiginnaa faarsaran baay'een jira kun oromoon fayyadu lammaffaa irratti wanti nuti itti haasofnu doktor abiy ahmad irraa akkamitti wollaggaan dambidolloo dhaqee akkasitti baroodaa oole kan jedhudha jaalmarroon dhuguma du'e moo eessa jira jedhee gaafii keessa langalu ijoolleen tokko jaalmarroon du'eera maaloo jedhanii feesbuuk irraa afaan banu jaalmarroon du'e miti abiyyi waggaa sadan har'aa gaafa reef aangootti ol ba'u wallaggaan naqee yoon du'e jimmaniif maal jedhee uummata addaan qootu barbaade ture har'as wanti inni yeroo rabshaa kanatti wallaggaan deemee achitti bicuusii yaa'ii wayii kaanaan abiyyi irratti yaaliin akkana godhame har'allee oromoon tokkummaan isaa deeffachuu waan barbaadaa jiruuf akka oromoon walitti deebi'ee afaan wal garagaluudhaaf deeme marroon beekaa waan ta'eef callisee waraana isaatti ergee achitti lola kaasee barbadeessuu dadhabne dhugaan jirtu kana kanaafuu warri jaalmarroon du'eera jaalmarroon otuu jiraate jaalmarroon abiyyi waraana isaa guurratee ittiin faallamuu yookiin wal tagaaxxamuudhaaf hin dhayine dhugaa jirtu qabadhaati deema waa falmuu qofittiidhaaf waa rabsuudhaaf hin fiiginaa ijoolleen biltsiginnaa abiyyi kan inni wallaggaan yookiin dambidoolloo deemeef jaalmarroodhaan beellama walii qabatanii wal ajjeesuuf yookiin waraana walitti banuudhaaf hin dhayine daandii achi keessatti intini jedhu daandii sana eebbisiisuu yookiin dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaaf deeme baga dhaqee baga rabshaan tokko hin ka'in baga rabshaan tokko hin ka'in ajandaa barbaadaa jiru silaa jarri biyyattiin kuftee waan jirtuudhaaf ajandaa barbaadaa jiru hiriira kaleessaa irratti maaliif milkaa'uu dhabee waa baay'eetu jira hiriira kaleessaa waamame hiriira guddicha akka guutuu oromiyaatti jedhamee waamame keessaa akka yaadametti milkaa'uu dhabuunsaa maalirraan yoo jettan akkuma duraan isinitti maa turre tarsiimoodhaan nama qeerroo kana masakee ummata as keessatti deeffatee affanamee jiru kana nama kaasee xaaxessee akka inni itti dubbatu isa godhu dhabame jechuudha jawaar onneet tora tarsiimoodhaan masaka akkaataa itti qeerroon kun karaa cufuu yoo ta'e karaa nagaatiin falmachuu yoo ta'e akka ummanni kun hamilee horatu godha amma as keessaa warri biyya alaa jiran kun namni akka jawaaritti jawaarii wajjin hidhame qabsoon oromoo dhibbatti karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf abbaan tarsiimoo abbaan qeerroodha jawaar mahammadi kanaafiyyuu hiriirri oromiyaa guutuutti waamame sun akka yaadametti milkaa'uu dhabe warri dhugaadhaan oromummaa isaaniitiif quuqamanu gadi bahaniiru hammi ta'e garuu warri kaan rafee jira kaan waraanaan sodaachifame taankiitu magaalaa keessa gadhiifame akka bara wayyaaneetiin alatti sababa kanaaf qeerroon baay'een otuu gadi bahanii sagalee isaanii dhageessifachuu barbaadanuu dhiisanii manatti ol deebi'an garuu dhugaan oromoon sodaa ofirraa cabsuu jalqabee jira wanti kaleessa yuunivarsiitii jimmaa eebba yuunivarsiitii jimmaa irratti ta'e sun qeerroo ergasii hokkaamamtee ta'aa jirtu amma wanti kun akka waan baratameetti bakka hundatee taa'uuf deema carraa argatetti fayyadamanii saba oromootiif sagalee ta'uun itti fufuu qaba akkuma gurbaa kaleessa goota ija barbadaa jedheeraanan firii jawaar mahammad justice for hacaaluu firii ol politikaa oromoo akkasitti sagalee taata firii politikaan oromoo people dhugaan jirtu kanuma akkasitti sagalee ta'uudha sodaa tokko hin barbaachisu free jawar mahammad free baqqalee garbaa justice for hacaaluu hundeessaa free all oromoo people hidhaa jira hundi oromoo hidhamee jira sababa kanaaf bakka argamtanitti warri yuunivarsiitii adda addaa keessatti barataattan barattoonni of qopheessaa isiniin jedhe of qopheessaatii bakka jirtanuu sagalee ta'a garuu wanti kaleessa suuda arabiyaa keessatti deemsifame garuu baay'ee tokko nama aarsa dhugaa isinii himuudhaaf akkamitti gurbaa miskiina hoolaa dalagate akkuma keessanii dalagatu nama shan taatanii rasaasatti qabdanii biltsiginnaa waami maaloo jettan yoo haaloo biraatiif ta'e
maqaa biltsiginnaa yookiin sababoonni jimmaan ta'eef ittiin bu'inaa. Haaloo keessan akka dhuunfaatti bahadhaa. Isaa wajjiniin rakkoo keessan fixadhaa. Ummanni amma akka gandummaatti deebi'ee wal lolu kan godhaa jiru sababa wanta kanaa wanti xixiqqoon akkanaa uummata keenya keessatti argamtuuf dhaabbachuudha qaba. An akka nama tokkotti wanti kun gocha badaadha. Sanuu maaliif viidiyoo waraabamee gadhiifamuun barbaachisere? Gootummaa keessan hin mirkaneessu nama tokko nama shaniin ciibsanii iyyisiisanii rukutuun. Biltsiginnaatti dawwali maaloodha. Yaa jara keenya kanaan gizee sadi ijoollee miskiina dalagattu baadiyyaa keessa deemtu qabdanii sababa jimmaan ta'e qofaaf akkasin doorsisaa rukutaa turtan isin argineera. Jimmaan qofaa miti kan mallaqaan bitameen biltsiginna jala deemaa dhudheen gadda Harargee keessa Arsii keessa hundinuu guute jira. Maaliifiyyuu sababa lij baaxaffa'u yookiin abbaan sababa balleesseef ilmoon ittiin gaafatamuudha matsaaf quddusiinuyyuu kitaabni qulqulluun. Badii warri biyyaa balleessan maaliif miskiinni dalagatee bulaan amma fayyaan jimmaa biltsiginnaa ta'u. Miskiinni Suudi Arabiyaa keessa hojjetatee nyaatu sababa uummanni jimmaa biltsiginnaa ta'eef maaf garafama maaf liifi roorroon irratti deemsifama. Gurbaa miskiina tokko inshaallah Arsiin guutuun biltsiginnaa deeggaru. Maaliif ilmi Arsii tokko tuqama sababa biyyaa uummanni maatiin biltsiginnaa deeggareef. Wanta akkanaa uummata keenyaaf baay'ee dadhabina wallaaluma keenya argisiisa. Wallaaluma kana keessaa baha. Wallaaluma kana keessaa hanga baadutti hanga gaafa wallaalummaa kana keessaa baanutti yoomuyyuu Oromoodhaaf hin darbu. Dhugaan isinitti himaan Oromoodhaaf darbuu hin danda'u kanatti. Guyyaan gurraacha'ee fayyoo foolatu nu nyaateera seene nu abdii kutuu seentu wareegamee nu baafate keessaa badeen badu. Kan sabaaf falmatu haqa isaaf falmatu badeen badu jedhee aceen. Deemsa jilbeebbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'ee dhaabbanne deemna har'aa seentu dhadhaabbata nuuf ta'ee. Way Oromoo kiyya adaraa tokkummaa keessan jabeessaatii hayyoonni mana Oromoo mana hidhaa sana keessatti dhumaa jirti. Tokkummaan keessan bara 2016 sun eessa deeme? Kan akka gammadaa waariyoo onnee sibiilaadhaa fuulduree akkasii dhaabbatee daawwandoon wayyaanee jedhe. Har'a maaltu sin qabna arraftan? Dhaabbanne deemna har'aa sintu dhadhaabbata nuuf ta'e badeen badu kan haqaaf falmatu galatooma. Agalatooma. Viidiyoo kana share gochuudhaan subscribe gochuudhaan warra YouTube Abdul Sawar daftan hundi keessan nagaan keessan isiniif haa ta'u galatooma.